har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru ajjeechisaa jiru bilxiginnaadha malee wayyaanee miti darguu miti Hayila Sillaasee miti Minilikii miti. Ofirraa kaafne wayyaanes qabsoo ofirraa kaafne kan arra nu nyaachaa jiru kan arra Oromoo ajjeesaa jiru Oromoo fannisaa jiru Oromoo salphisaa jiru injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru. Yakka zabana wayyaanetti hojjetameef sirna wayyaanee by the way sirna wayyaanee ugaa jamti PLF qofa miti. The entire IHADEG system achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatamu. Yakka zabana dargii warra hojjetameef warra dargiitu itti gaafatamu. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu. Ummata walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese maal jechaa jiran beektaa? Ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese. What a joke. Tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu